Akkam jirtu turtiin akkamii jechaa amma barnootaan isinii qabadhee jiru waa'ee nyaataa fi haala itti ijoollee umurii waggaa 1 hanga waggaa 3 nyaachisuu qabnu kan jedhudha. Kanaan dura barnoota waa'ee nyaata daa'immanii irratti kan hanga ji'a 6tti hojjedheen ture, akkasumas immoo ji'a 6 hanga waggaa 1ttis kophaatti hojjedheen ture akkaataa itti nyaata dabalataa jalqabsiisan. Amma immoo nyaataa fi haala itti ijoollee umurii waggaa 1 hanga waggaa 3 gidduu jiran nyaachisuu qabnu kan jedhu irrattidha. Akkanumaan gadiitti hordofaa. Umurii waggaa 1 hanga waggaa 3tti daa'imman wantoota hedduu ni nyaatu, akkasumas nyaachuus qabu. Haa ta'u malee sababa ariitiin guddina qaama isaanii irrataa dhufuuf jechuunis waggaa jalqabaa wajjin gaafa laallu waggaan lammaffaaf sadaffaan ariitiin guddina qaama isaanii irrataa waan dhufuuf fedhiin nyaata isaaniis irrachaa deema jechuudha. Kanaafuu fedhii nyaataa dhabuu expect gochuu qabna yookaan eeguu qabna umurii kanatti. Kam nyaachuun qaban yoo jenne daa'imman umurii kanatti wantoota hedduu nyaachuus qabu jennee irra kammoo nyaachuun qaban yoo jenne nyaata salphaatti hin alanfatamne yookaan nyaata salphaatti afaan isaanii keessatti hin bulloofne kanneen akka foon osoo sirriitti murmuramiin yookaan hin daakamiin kennuu fi paastaa akkasumas sirriitti osoo mummuriin kennuu fi baaqelaa, atara, boqqolloo kanneen kana fakkaatan osoo sirriitti hin daakin kennuufiin gaarii miti. Sababni isaas hin alanfatamu waan ta'eef umurii kanatti. Akkuma beekamu umurii kanatti naannoo waggaa 1 hanga waggaa 2 daa'imman hedduun ilkaan fuulduraa qofa qabu. Ilkaan fuulduraa immoo ciniinuu qofaaf malee alanfachuuf kan oolu miti. Kanaafuu ilkaan boodaadha kan alanfachuuf oolu. Umurii kanatti immoo ilkaan boodaan qaban ilkaan fuulduraa malee nyaata alalfachuu barbaachisu yookaan nyaata afaan keessatti sirriitti bullaa'uu qabu, daakamuu qabu nyaachisuun ni cima jechuudha. Kennuunis gaarii miti. Wantoota afaan keessatti sirriitti alalfatamuu qabaniif tasa gara ujummoo qilleensaa seenuun isaan fe'uu danda'an yoo sirriitti afaan keessatti hin alanfatamin hafee tasa gara ujummoo qilleensaa kanneen seenuu danda'an kanneen akka ocholoonii, baaqelaa, atara, kanneen akka karameellaa, mastiikaa fi kan kana fakkaatan hanga waggaa 5tti osoo hin daakamin yookaan hin caccabin kennuufiin sirrii miti jechuudha daa'immaniif. Nyaata daa'imman fayyadan kan baay'ee alanfachuun barbaachisne kan tasa ujummoo qilleensaan seenne yookaan non chokeable food kan jedhamu, akkasumas immoo kan yeroo hedduu daa'imman jaallatan kanneen akka avokaadoo, shiroo firfirii yookaan faffatoo shiroo jechuun buphaa kan sirriitti bilchaate sirriitti ciccite, akkasumas immoo paastaa sirriitti kukkunnee daabboo lallaafaa shayee waliin, akkasumas immoo raafuu, kaarotii, hundee diimaa, dinnicha, birookoolii, foon sirriitti daakame kan kana fakkaatan hedduu xixiqqeessanii mummuranii erga bilcheessinee booda kennuun gaariidha. Kun egaa muraasa kan hin maqaa daa'immadha malee nyaata hedduu nyaachuu danda'u jechuudha daa'imman umurii kanatti. Kan dhorkamu kanneen tasa ujummoo qilleensaa seenuu danda'an yookaan chokeable foodii fi kanneen sirriitti alanfachuu barbaachisan osoo murmuriin kennuuf qofadha. Aannan loonii guyyaatti kan liitira walakkaan caallee argatan gaariidha. Akkasumas immoo itittuu aannanii, foon qurxummii daakuun yookaan sirriitti kukkutuun ijoollee waggaa 1 hanga waggaa 3 kennuufinis baay'ee gaariidha jechuudha. Akkasumas immoo hanga waggaa 2tti harmaadhaas dabalataan hanga waggaa 2tti itti fufsiisuun barbaachisaadha. Nyaata dabalataan kanan dabalata. Akka waliigalaatti egaa akkuma jedhe nyaanni dhorkamu xiqqoodha. Nyaata hedduu nyaachuu qabu. Nyaatonni kun immoo gosa 3tti qoodamu. Nyaata guddina qaamaa akkasumas immoo guddina sammuu daa'immaniif barbaachisan, akkasumas nyaata ho'aaf annisaa daa'immaniif kennanii fi nyaata dhukkuboota daa'imman irraa ittisanidha. Bu'aa beeyladootaa kan ta'e kanneen akka foon, killee, aannan isaan kun guddina qaamaa fi sammuuf fayyadu. Akkasumas immoo midhaan, dhadhaa, zayita wantoonni kun ho'ina qaamaa daa'immaniif kennuuf fayyadu. Kuduraalee fi muduraaleen immoo dhukkubbii daa'imman irraa ittisuuf fayyadu. Kanaafuu gosa kanneen keessaa yeroo yeroon argachuu qabu jechuudha. Gosa kanneen keessaa tokko yeroo yeroon argachuun gama hundumaa nyaata gahaa yookaan nyaata madaalamaa akka argatan taasisuun barbaachisaadha. Amala nyaata dhaabbataa hin taane godhachuu akka danda'an dursanii eeguu qabu. Maatiin daa'imman isaanii amala nyaata dhaabbataa hin taane yookaan erratic feeding habits jedhaman kun expect erratic feeding habits yookaan amala dhaabbataa hin taane akka isaan qabaachuu danda'an dursineetti qophaa'uu qabna naannoo waggaa 1 hanga waggaa 3. Fakkeenyaaf guyyaa muraasaaf guyyaatti 6 sirriitti tole jedhanii nyaachuu danda'u nyaata nuti kennuuf 6 jechuudha. Haa ta'u malee immoo guyyaa muraasaa booda nyaatuma kaleessa sirriitti jaallatan yookaan nyaatan
didanii aannan qofa yookaan harmaadhaa qofa filachuu danda'u jechuudha. Kanaaf amala dhaabbataa nyaataa hin qaban daa'imman umurii kanatti. Kana egaa dursanii beekuun itti of qopheessuuf gargaara. Akkasumas immoo nyaata irra jibban boordeebanii nyaatu waan ta'eef takka didan jennee umurii guutuu dhoowwachuu hin qabnu jechuudha. Turtii yeroo muraasaa booda deebinee kennuufii qabna. Akkasumas immoo umurii kanatti seera nyaataa barsiisuun barbaachisaadha. Daa'imman uumamaan tapha uumuu jaallatu. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo nyaataa tapha uumuu jaallatu keessumaa yeroo ijoolleen meeshaa itti nyaatan yookaan nyaata lafa buusan yookaan kuffisan namni mana keessa jiru hundi yeroo hedduu waa dubbata yookaan iwwaca yookaan waa jedha jechuudha. Daa'imman wanta akkasiirra deddeebi'uun yoo isaan mudate yeroo isaan waa lafa buusan yoo namni sagalee wayii dhageesse yookaan waa rispoond godhe taphatti fakkaata yookaan wanta tapha uuman itti fakkaata waan ta'eef taphni kun immoo harka isaaniirra waan jiruuf sana booda nyaata isaaniif kenname hunda tapha uumuuf fayyadamu. Nyaata itti kenname hunda lafa buusanii rispoonsii maatii yookaan haala itti maatiin rispoond godhan ilaaluu barbaadu. Yeroo isaan nyaata lafa buusan rispoond goonaan nyaata qofa lafa buusutu hin ta'in darbee immoo maal godhu ijoolleen nyaata itti kenname hedduu isaa al takkaatti afaan keewwachuun attentionii maatii yookaan attentionii nama bira jiru ofitti gottatu barbaadu. Kun egaa tapha uumuufidha, attentionii uumuufidha jechuudha. Yeroo akkasii namni yoo itti kolfe namni bira jiru itti kolfe gocha sanaaf hamilee kennuutti jira jechuudha. Gocha sanaaf hamilee kennuutti qofa jira osoo hin ta'in daa'imni sunis waliin yoo kolfe maal ta'a? Nyaata hedduu afaan keessa jira waan ta'eef ni fe'ama jechuudha. Kanaaf yeroo daa'imman nyaatan kolfuun rispoond gochuun gaarii miti. Dogoggora dalaguun yaada yookaan qalbii maatii ofitti hawwachuun akkaataa miira dorgommii maatii waliin godhataa deeman itti cimsatanidha daa'imman umurii kanatti. Kanaafuu itti dheekkamuus ta'e itti kolfuun gocha sanaaf yaada kennuun deebisuu waan ta'eef amala kana itti cimsa waan ta'eef jechaaf yaada deebii kennuu irraa of qusachuun akka isa waa hin uumamneetti yookaan akka isa waan yeroo isaan nyaata lafa buusan yeroo isaan meeshaa itti nyaata lafa buusan tasa akka isa waan uumamneetti hubachuudhaan rispoond gochuu dhiisuu qabna jechuudha. Itti kolfuus yookaan itti dheekkamuus hin qabnu. Sanaa booddee deemanii sirreessuu yookaan nyaata sana kaasuudha jechuudha. Akkasumas yeroo isaan nyaata irratti amalaa fi haala gaarii agarsiisan yookaan amala gaarii agarsiisan hamilee kennuufiin baay'ee barbaachisaadha. Haala dorgommiif hin affeerre mijeessuu qabu yeroo nyaata maatiin. Kana jechuun fakkeenyaaf daa'imman naannoo waggaa lamaa yeroo namni fal'aana yookaan maankiyaa fayyadamee nyaachisuu barbaadu isaanis irratti qabanii ofii nyaachuu barbaadu. Ishin jedhan jechuudha. Yeroo kana maal gochuu fi qabu maatiin dorgommiif haala isaan hin saaxiletti maankiyaa adda addaa lama harka daa'imman lamaan qabsiisanii sadaffaadhaan afaan kaa'uu qabu jechuudha. Kanaaf haala itti daa'imni kompiitiin goone mijeessuu qabu. Inni gara biraan immoo yeroo nyaachisan qoosaa uumuu yookaan make feeding fun kan jedhamu yeroo nyaachisan nyaachisuu qofa osoo hin ta'in haasofsiisaa dagachiisaa yaada isaa nyaataa nyaachisuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf nyaata fal'aana baate yookaan maankiyaadhaan yeroo nyaachisnu maankiyaa sana akka awuroopileenitti fudhannee inni dhufee afaan keessa seenuu fi kan jedhu tapha akkasii uumanii nyaachisuun barbaachisaadha jechuudha. Yeroo isaan nyaachuu diduun afaan cufan humnaan yaaluu dhiisuun daa'imman garuu nyaachuun barbaanne maal godhu afaan isaanii cufatu. Yeroo akkasii humnaan afaan giddii mucaan kun nyaatuudhaan afaan bansiisuu yaaluurra ofii nyaata sanarraa amma ta'e afaan keewwachaa nyaanni kun baay'ee mi'aa jedhanii gojomsiifachuu yookaan hawwachiisuun akka ofii isaanii tole jedhanii ofii gojomaanii ofii isaanii dhufanii akka sana afaan banan gochuu qabu jechuudha maatiin. Malee humnaan dirqama bansiisnaan ishedhanii nyaatan. Inni gara biraan nyaata isaan fayyadu garuu kan isaan baay'ee hin jaallanne nyaata tokko daa'imman hedduu fayyada haa ta'u malee daa'imman jibbuu danda'u. Nyaata akkasii maal gochuu qabu maatiin nyaata daa'imman jaallataniin haguuguun yookaan dhoksanii afaan kaa'u. Nyaata isaan jaallatan keessa dhoksanii yookaan ittiin nyaata sana maranii afaan kaa'udha jechuudha. Sana booda suuta baraa deemu. Inni gara biraan dhandhamni arrabaa gara fuulduraa yeroo hedduu kan mi'aawaa ta'edha kan inni fiil godhu. Arrabni gara cinaachaa yookaan side of the tongue yeroo hedduu kan sooltii ta'e kan ashaboo ta'e kan dhandhamudha. Akkasumas immoo hadhaawaan yeroo hedduu arraba gara boodaatti kan nuti fiil goonu. Kan gidduu yeroo hedduu niutiraal kan ta'edha giddu galeessa kan ta'edha. Kana maaliif kaasuu barbaade nyaata haaraa mi'aawaa ta'e yeroo jalqabsiisuuf jennu fuuldura arrabaa isaaniirra kaa'uu yookaan tuqsiisuu. Yeroo kana fuuldura arrabaa nyaata mi'aawaa dhandhama waan ta'eef baruu eegalu jechuudha. Kan baay'ee mi'aa hin qabne garuu daa'ima fayyaduu danda'u
baay'ee mi'aan qabu garuu daa'ima hin fayyadannee amma yaannetti arraba isaa gara gidduu yoo tuqsiisne gara fuulduraatti tufuurra gara keessatti liqimsa jechuudha. Kanaaf suuta baraa deema. Kanaaf nyaata mi'aawaa dura yeroo jalqabsiisuuf jennu arraba gara fuulduraatti tuqsiisuu qabna. Inni gara biraan daa'imman amala nyaata haaraa fageenya irratti sodaachuuf jibbuu qabu. Nyaata jalqaba argan tokko fagoomatti jibbuu fagoomatti sodaatu ishiin jedhan jechuudha. Kanaaf nyaata haaraa tokko yeroo agarsiisuuf jennu dura akka inni yeroo adda addaa arguu fi tuttuqee ilaalu gochuun barbaachisaadha. Kanaafuu guyyaama jalqabaa dhiyeessinee kan nyaatu eeguun qabnu. Nyaata jalqabaa ijaan argan tokko hin baqatu ishiin jedhan jechuudha. Kanaaf tuttuqsiisuun ofiisaa qubaan tuqee afaan isaa tuqee adda addaa kan suuta kan exposed ta'u gochuun barbaachisaadha. Umurii kanatti jechuunis naannoo waggaa tokko hanga waggaa 3 daa'imman hedduun kophaa nyaachuun jaallatan yookaan saayinii isaaniif qophaa'e yookaan diishii isaaniif qophaa'een kophaa isaanii nyaachuun barbaadanii maatii waliin yookaan nama nyaatu waliin nyaachuu barbaadu jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabu maatiin akka isaan qofaa nyaatan dirqisiisuu osoo hin ta'in saayinii yookaan diishii ofii itti nyaatan irra gam tokkoon kan isaanii buusanii akka isaan diishii tokkoon waliin nyaatan taasisuun hin fura jechuudha. Kompitiishinii akkasii. Inni gara biraan daa'imman yeroo kanatti yookaan umurii kanatti akkaataa harka, quboota harkaa, fallaan nyaataaf kan kana fakkaatu itti fayyadamuun qabanii afaanitti ergan yeroo itti baran waan ta'eef nyaata harcaasaa ofirra buusaa ofitti dibaa nyaachuu baruu waan ta'eef maatiin hanga ta'e obsuu akka qaban obsanii akka isaan hanga baranitti eeguun barbaachisaadha jechuudha. Malee guyyaa tokkotti akka isaan sirriimatti qulqulleessanii yookaan osoo ofirra hin buusin yookaan lafa hin buusin akka isaan nyaatan eeguun sirrii miti. Akkaataatti harka isaanii fayyadaman quba isaanii ittiin waa qaban gara afaanii geessan akkaataatti lanfatanii liqimsan yeroo itti baran waan ta'eef expect gochuun qabnu jechuudha. Perfect wanta ta'e suuta ofirratti harcaasaa lafa buusaa baruu jechuudha nyaata. Kun egaa barnoota akka walii galattan isin gahuudha. Chaanaalii kana subscribe gochuun dagatinaa gaaffii fi yaada qabaannaan koomentii jala naa kaa'aa turtii gaarii.